Arras immoo karaa sadiin yookaan kallattii sadii irratti baankii daldala Itoophiyaa, Awaash baankii, gabaa gurraacha yookaan hawaalaa irratti beirut doolaarii, bahareen dinaar, Saawud Arabiyaa riyaal, Ameerikaa doolaar, yuuroo, paawundi sterlingii, Turkii riilee, Chaayinaa yawaan, Oman riyaal, Kanaadaa doolaar, Israa'el shekel, Awustiraaliyaa doolaar, kuwet dinaar, Dubaay dirham, Qatar riyaal, Norweey kiroonii, Suuzin firankii, Yaman riyaal, Ijiptiyaan paawundii, Joordaan dinaaraa fi doolaara, Suudiin kiroonii fi kanneen kana fakkaatanii walitti qabee kallattii sadaniinuu isinii qabadhee dhufeetii jira. Kallattii sadan irrattuu dabalee jira. Innis immoo baankii daldala Itoophiyaa irrattis akkasii, Awaash baankii irrattis immoo akkasuma karaa gabaa gurraachaanis immoo dabaleetu jira jechuudha. Bakki jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii. Oktoobarii 12/10/2025 Oolmaa sharafoota maallaqaa yookaan jijjirraa kaarensi biyya alaa walitti qabuudhaan kan biyyoota 17 olii kallattii sadii irratti isinii qabadhee dhufeetii jira. Mana kana warri haaraa taatanii anaa dhufu sabskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalama. Miseensanuuf ta'a kan kanarraa fi guutummaa faamilii kebeek ofshaalii hundi keessaanuu namni tokko toonafiin otoo biran darbee indagatiin hunda keessantu piliis viidiyoo kana laayik sheer gochuutiin Nadi garaa isiniin jechuuti barbaada. Kan kanarraa fi aga xumuraatti erga dhageessanii dhaggeeffattanii booda bakki isiniin gallee gaaffii dabalataas yoo qabaattan na gaafachuutii dandeessu. Inni kan biraanii lakkoofsa daldalaa ani keessaan isinii kenne warri keessaan na dubbisaa turtanii jechuudha. Ijoollee Saawudii fi Dubaayii jirtan isinii kenne baay'een keessanii akka itti milkooftan akka ergattan na beeksisaatii jirtu. Hunduma keessan immoo asirra fidee sagalee keessanii asirratti dabarsuun barbaachisaa miti. Isinummaan ni beektu waan ta'eef karaa ergattan akkamittiin akka milkooftan yoo isiniif danda'ame fedha keessan yoo ta'e yaada keessan kaaniif immoo isin koomentii irratti ibsitanii asumarraan kabajaaf jaalalaatiin isin gaafadha. Inni kan biraan egaa laayik sheer gochuu keessan hin irraanfatina. Asumaan kallattiitiin gara oolmaa sharafa maallaqaa guyyaa irraa ittiin olii gabaa gurraacha baankii daldala Itoophiyaa Awaash baankii irratti karaa sadaniinuu ilaallaa jechuudha. Jalqaba irratti kan ilaallu beirut doolaarri tokko guyyaa irraa karaa gabaa gurraachaa 171 tuqaa saantiima 66tiin oliitu jira. Gabaa gurraachi egaa baay'ee dachaa dabalee jira. Kaleessallee akkasii guyyaa hin gaddaasi. Ani viidiyoo kanaan isinii fidaa jiru guyyaan tokko too jidduu nuun oliini walitti aanseetu jechuudha. Isin immoo warri hordoftan kaaniif illee sheer gootanii isaanis immoo guyyaa irratti akka isaan hordofan gochuuti ni dandeessu. Kanaafuu beirut doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaa 171 tuqaa saantiima 66tiin olii jira. Inni itti aanu bahareen dinaaradha. Jalqaba kanarratti gabaa gurraacha baankii daldala Itoophiyaa irratti ilaalla. Sadaffaa irratti Awaash baankii irratti ilaalla jechuudha. Walkeessa akkasiin jalaatii hin fuudhamne. Bahareen dinaarri tokko guyyaa irraa karaa gabaa gurraachaa 456 tuqaa saantiima 25tiin olii jira. Baankii irrattis immoo bahareen dinaarri tokko baankii daldala Itoophiyaa irratti 390 tuqaa 0 saantiima 7tiin olii jira. Inni itti aanu Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaa 45 tuqaa saantiima 80 karaa baankii daldala Itoophiyaa irrattis guyyaa har'aa Saawud Arabiyaa riyaalli tokko 37 tuqaa saantiima 56tiin olii jira. Inni itti aanu Ameerikaa doolaarri karaa gabaa gurraacha irratti 171 tuqaa saantiima 51tiin olii jira. Baankii daldala Itoophiyaa irrattis Ameerikaa doolaarri tokko 140 tuqaa saantiima 89 olii jira. Inni itti aanu yuuroon karaa gabaa gurraachaa 199 tuqaa saantiima 27 karaa baankiis immoo 163 tuqaa saantiima 69. Itti aanee kan jiru paawundi sterlingii karaa gabaa gurraachaa 229 tuqaa saantiima 46. Akkasuma karaa baankii daldala Itoophiyaa irrattis paawundi sterlingiin tokko guyyaa irraa 184 tuqaa saantiima 70. Turkii riilee karaa gabaa gurraachaa 4 tuqaa saantiima 10 karaa baankiis immoo 3 tuqaa saantiima 51. Chaayinaa yawaan karaa gabaa gurraachaa 24 tuqaa 0 saantiima 9 karaa baankii 19 tuqaa saantiima 38. Akkasuma Oman riyaalli tokko guyyaa irraa karaa gabaa gurraachaa 446 tuqaa saantiima 67 karaa baankiis Oman riyaalli tokko guyyaa irraa 382 tuqaa saantiima 14. Kanaadaa doolaarri karaa gabaa gurraachaa 122 tuqaa saantiima 56.
Israa'el shekel karaa gabaa gurraachaa 52 tuqaa saantiba 26 karaa baankii 44 tuqaa saantiba 89. Awustiraaliyaa doolaarrii karaa gabaa gurraachaa 111 tuqaa saantiba 15 karaa baankii 96 tuqaa saantiba 32. Inni itti aanu kuwet dinaariidha. Kuwet dinaarrii akkuma beekamu guyyaa kaleessaas caalii kan dabale isaa arrallee akkasuma. Arras immoo kuwet dinaarri tokko guyyaarraa karaa gabaa gurraachaa irratti 561 tuqaa saantiba 41tiin olee jira. Karaa baankii daldala Itoophiyaa irrattis kuwet dinaarri tokko 451 tuqaa saantiba 89tiin olee jira. Inni itti aanu Dubaay dirhamii. Dubaay dirhamni tokko guyyaarraa karaa gabaa gurraachaa 46 tuqaa saantiba 73 karaa baankiis immoo 38 tuqaa saantiba 37. Katar riyaalii karaa gabaa gurraachaan 43 tuqaa saantiba 70 karaa baankii 40 tuqaa saantiba 33. Norwii kiroonii karaa gabaa gurraachaa 17 tuqaa saantiba 64 karaa baankii 14 tuqaa saantiba 51. Suuziin firaankiin karaa gabaa gurraachaa 214 tuqaa saantiba 92 karaa baankii 173 tuqaa 0 saantiba 74. Yemen riyaal karaa gabaa gurraachaa 0 tuqaa saantiba 71 karaa baankii 0 tuqaa saantiba 61. Ijiptiyaan paawundii karaa gabaa gurraachaa 3 tuqaa saantiba 62 karaa baankiis immoo 3 tuqaa saantiba 10. Inni itti aanu Joordaan dinaariidha. Joordaan dinaarri tokko dinaarayyuu ta'e karaa gabaa gurraachaa irratti 242 tuqaa saantiba 74 akkasuma karaa baankiis immoo Joordaan dinaarri tokko 207 tuqaa saantiba 24. Dinaara gara doolaaraatti warri jijjiirratan immoo Ameerikaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaa guyyaarraa 171 tuqaa saantiba 51 karaa baankii immoo 140 tuqaa saantiba 89tiin jiraa jechuudha. Haala kanaan argattu. Inni itti aanuu fi inni dhumaa Norwii kiroonii karaa gabaa gurraachaa 18 tuqaa 0 saantiba 4 karaa baankii 15 tuqaa saantiba 45tiin olee jira. Amma agammaatti kan inni isinitti himi karaa baankii daldala Itoophiyaa fi karaa gabaa gurraachaanii jechuudha. Dhuma irratti immoo Awwaash baankii irrattis ni dabale moo akkamii meeqaan jira kan jedhu warri gaafatan jirtu waan ta'eef Awwaash baankii irratti ilaalaa itti aansuunii Oromiyaa warri jettanii Oromiyaan faayidaa isiniif hin qabu. Ofirratti argee beekanii Oromiyaa irratti ergee baay'ee gadi bu'aadha jechuudha Oromiyaa irratti. Kanaafuu akkasuma fiduun hin barbaachisu. Nuti kan nuti barbaannu kan fooyyee qabu kan seeraan mallaqa keenya nuuf sharafuu danda'u keessaa filachuudha malee waan akkasii miti. Baankii hedduutu jiru isaan keessaa garuu kan fooyya'insa qabanii fi akkasuma immoo warri isiniif danda'amee carraa gabaa gurraachaa kana argatanii isa kanatu wayyaa jechuudha. Amma kallattii maanii Awwaash baankii irratti meeqaan akka jiru waliin ilaallaa. Keessaanis immoo dhuftanii baankii kamirratti yoo jijjiiramee gaariidha jettanii gaaffii gaafattanii gaaffii nani keessaan isinii deebisu tokko hin jiru akkuma asirratti jiru waan ta'eef keessaan wanti beeknus isuma asirraati. Akkasuma immoo kan isin gaafattan isuman asirratti dubbachaa jiru isinii fidaa jiru waan ta'eef bilis asumarraati hubadha akkuma asirraan jiru jechuudha. Har'a Oktoobarii 12 2025 Awwaash baankii irratti Ameerikaa doolaarri tokko 144 tuqaa saantiba 16tiin olee jira. Akkasuma yuuroonii Awwaash baankii irratti 166 tuqaa saantiba 62 paawundi starlingii 191 tuqaa saantiba 19 suuziin firankii 173 tuqaa saantiba 10 akkasuma Saawud Arabiyaa riyaalli tokko Awwaash baankii irratti yeroo baankii daldala Itoophiyaa irratti dabalu Awwaash baankii irratti illee ni dabala jechuudha. Akkuma wal caalummaa isaatti caaleetudha kan inni beeksisa baasu caalchiseetudha. Baankii daldala Itoophiyaa irratti dabalee Awwaash baankii irratti illee akkasuma dabalee jechuudha. Kanaafuu Saawud Arabiyaa riyaalli tokko guyyaarraa Awwaash baankii irratti 42 tuqaa saantiba 40tiin olee jira. Akkasuma Dubaay dirham baankii Awwaash irratti 43 tuqaa saantiba 33. Inni itti aanuu fi inni dhumaa Kanaadaa doolaarri tokko guyyaarraa Awwaash baankii irratti 104 tuqaa saantiba 31tiin oleetu jira jechuudha. Sharafoota maallaqaa guyyaa har'aa walitti qabuudhaan kallattii sadii karaa baankii daldala Itoophiyaa Awwaash baankii akkasumallee gabaa gurraachaa yookaan hawaalaa irratti haala kanaatiin
dabaleetu jira jechuudha. Bakki isiniif hin galle ammas gaaffii dabalataa addaa yoo qabaattanii lakkoofsa bilbilaallee asumarra jira waan ta'eef viidiyoo gadi buutanii sirriitti aga xumuraatti dhaggeeffachuudhaan hordofuudhaan waan isiniif hin galle yoo jiraate koomentii irratti na gaafachuu dandeessu. Warri lakkoofsa daldaalaan isinii kennee itti milkoofnee jira nu ergee jira jettanii keessaan na dubbistaanu gadandeessaan isinillee koomentiidhaan warra as jala jiranii warra gaaffii gaafatanillee hubachiisuu yaalaa kan kanarraa fi laayik sheer gochuun irraanfatiin akkasuma sabiskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalamaa beelii gurraacheffadha. Viidiyoo biraatiin agan deebi'ee dhufutti bakka jirtanitti amtuu sin argin gaariin sin hin darbiin baay'ee.